Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channelii Boonsaa Addisuu Guutiiti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Gidduu kana ayyaanni irreechaa dhiyaachaa waan jiruuf namoonni tokko tokko gaaffii irreecha amantiidha moo aadaadha jedhu sooshaal miidiyaa irratti wal gaafatu. Macaafni qulqulluun waa'ee amantii yookaan ayyaana kanaa maal jedha? Akka armaan gaditti kan nuti isiniif dhiyeessinu deebii kanaati. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin ta'an affeerraa keenya jaalalaati. Itti aansuudhaan immoo nama Waaqayyoo raajii Masarrat irratti komiiwwan garaagaraa yeroo garaagaraatti ka'aa jiru. Keessumaa peejiin feesbuukii irratti beekamu tokko ta'ee ture International Church jedhamuudhaan beekamu. Waa'ee isaanii maal jedhee maaliifis jedhee ragaa maalii qabaa wanta jedhu isiniif dhiyeessina. Oromoon gidduu kana irreecha amantaa moo aadaadha jedhee wal gaafataa wal nyaachaas jira. Gariin ammoo amantii moo aadaa jecha hojjettu kana qoosaa jecha qolaa godhee ittiin qaroomina ibsachuu barbaada. Ani garuu waan humti naaf galu didee Oromoon dhuguma irreechi maal akka ta'e wallaalee wal gaafata. Akka nama Waaqayyoon beekutti akkasumas Kiristoos isa lammaffaa dhalate tokkotti buruqsinee dhugaa walitti himuu qabna. Fudhattees dhiiftees na arrabstees dantaa koo miti. Irreechi ayyaana waaqeffattootaa kan waaqa galateeffannaa fi kadhannaati. Ayyaanni irreechaa kuni kan Oromootii haa jedhamu malee addumatti kan hordoftoota amantaa waaqeffannaati. Sababni isaa Oromoon hundi hordoftoota amantaa waaqeffataa waan hin taaneef waaqeffattootni yeroo waaqa isaanii waaqeffatan maqaa waaqa rabbii, waaqayyoo uumaa, gooftaa, waaqa tokkichaa, waaqa gurraachaa, abbaa koo waaqa garaa gurraachaa garbaa jedhu faatti fayyadamu. Waaqeffannaan sirna amantii waaqa tokkichatti amanuu fi lubbu qabeessii hundi isaan uumamuu fudhachuudha. Waaqeffannaan Oromoos dabalatee amantii sanyii Kuush hunda biratti mul'atudha. Oromoonni waggaa kuma hedduudhaaf amantii waaqeffannaatti bulaa ture. Sirni galateeffannaa fi kadhannaa waaqeffattootaa qaalluudhaan hoogganama. Qaalluun gosa Oromoo keessaa isa tokko. Qaalluun Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Isaan keessaa akka hooggantoota amantaa Oromootiif ooluu gama biraatiif yeroo kadhaa akkasumas yeroo galfannaa kan hoogganu qaalluudha. Amantaa kana keessatti waaqeffattoonnii fi qaalluun yookaan qaallittiin baay'ee jaallatamoodha. Keessaa'uu gaggeessitoonni garmalee waan nama jaallataniif waan jaalallee mataan isaanii nama ta'ee dhufee fakkaata. Akka waaqeffannaatti uumama hundaafuu waaqni ayyaana kenneeraafi. Ayyaanni waaqaa fi uumama gidduutti akka riqichaatti ilaalama. Akkasumas fedhii waaqaa akka isaanitti agarsiisutti fudhatama. Ayyaantuun nama ayyaana wajjin dubbachuu danda'udha. Akkasumas amantoonni seeraa, duudhaa fi qabeenya waaqaa akka eeganiif gaggeessummaan kennanidha. Waaqni uumamuu fi jiraachuu ayyaana lubbuu qabeessaa fi lubbuu dhabeessa wantootaa fi wantoota hunda to'ata. Akkasumas madaallii waaqaa fi lafaa sirreessa jedhamee amanama. Waaqeffannaa keessatti Waaqayyo namoota waliin kan wal quunnamu karaa ayyaanaati. Dureewwan amantii akka bakka bu'oota waaqaatti ilaalamu. Akka waaqeffannaatti Waaqayyo ayyaanota kana laggeen tulluuwwanii fi mukkeen gurguddoo keessa kaa'ee jira. Kanaaf bakkeewwan ayyaanonni jiraatan lafa eebbifamoo fi kabajamoo jedhamanii amanamu. Bakkeewwan eebbifamoon kunneen bakka itti namoonni amantii itti gaggeeffatan, wareeggatanii fi waaqa itti kadhatanidha. Akka amantaa waaqeffannaatti gatiin cubbuu jireenyaa isa du'a booddee irratti osoo hin taane asuma jireenya isa ammaa irratti nama gaha. Waaqayyo namoota cubbuu hojjetan adabuuf bakki gubannaa yookaan si'ool inni qopheessee hin jiru. Waaqeffattoonni ammeenyiif rakkinni lafa kanarraa namarra ga'u sababa hojii yaraa namoonni hojjetanii fi murtii dogongoraa isaan murteessan irraa kan ka'e dhufa jedhanii amanu. Kana jechuun bu'aan cubbuu namoonni hojjetaniiti jechuudha. Gimbii amantaa waaqeffattootaa keessatti hojiileen hojjetaman dalaguu yookaan jeekaruu, reessa kennuu, wareeguu, hammachiisaa, gashaa fi yookaan galchaa fa'aa kan jedhamanidha. Ayyaaneffata Oromoo keessatti ayyaanota amantii baay'eetu jira. Isaanis hammachiisaa yookaan moggaasaa, boorantichaa, ateetee, wadaajoo yookaan wadaaja,
ayyaana irreechaa malkaa fi tulluu taaboree yookaan ukkee, iggicaa yookaan qunnii darbaa, ganni yookaan qilee. Kana malees ayyaanonni guyyaa lafaa, ayyaana dachii, guyyaa sanyii yookaan jariif kan kana fakkaatan hedduun maqaa hin dhaamin ni kabajamu. Durdurii irraa kaasee Oromoo harki caalaan amantaa waaqeffannaa kanatti dhimma ba'aa waan as ga'eef aadaa sabichaa keessatti shoora guddaa taphatee jira. Akkasumas uffata aadaa Oromoo waliinis hidhata jabduu qabaateera. Kanaaf har'a yeroo sirni waaqeffannaa kun geggeeffamu hunduu uffata aadaa uffatee deema. Ayyaanni irreechaa uffata aadaan faayamanii harka marga jiidhaa qabatuun kabajama. Yeroo malkaa bu'an yookaan tulluu bahan ati golaa siinqee qabattee caaccuu naqattee mareeyoo yaa mareeyoo jechuun dura deemu. Abbaan gadaa immoo bokkuu qabatee kallacha hidhatee abbaa dulaan durfamuun hordofu. Shamarranii fi dargaggoon dhiichisa yookaan jeekkaraa deemu. Duruma irraa kaasee Oromoon sirna isaa keessatti mirga dhala namaatiif iddoo guddaa qaba. Isaan keessaa tokko ammoo mirga amantaa waliif kabajuuti. Oromoon dirqiin nama Oromoo ta'ee mara amantaa waaqeffataa hordofi jedhee hin beeku. Egaa akkuma kanaa Oromoo ta'ee namni amantaa biraa hordofu martuu amantaa waaqeffattootaa kabajuufii qaba. Yoo amantaa kootu sirriidha jedhee kan itti amanu ta'e ammoo bifa arrabaan otoo hin taane bifa naamusa isaa eeggateen nama barbaadeef dhugaa ba'uu qaba. Fakkeenyaaf amantaa musliimaa keessatti ayyaanni irreechaa shirkiidha yeroo jedhamu arraba. Akkasumas kanneen amantaa kana hordofaniif illee kabaja dhabuudha. Iddoo kanaa ayyaanni irreechaa Oromoo musliimaa bakka hin bu'u yoo jedhan salphata. Namni amantaa musliimaa hordofu tokko bakka irreechaa dhaquun kan kabaju yoo ta'e Rabbii irratti qindeessee jedhama. Waan ta'eef yoo ta'uu baate malee raazaa akka ta'u amanama. Kunis seera amantichaa waan ta'eef ergaa amantaa sanaati. Warri amantaa waaqeffattotaa hordofan maaf kana jettu jedhanii Oromoo amantaa musliimaa hordofan arrabsuu hin qabani. Gama amantaa kiristaanaatiin addumatti ammoo hordoftoota amantaa pirotestaantii deebinee yoo ilaalle bu'uura wangeelaan amantaa waaqeffattootaa akkasumas sirna amantichaa keessatti kan geggeeffamu waaqeffannaan fudhatama hin qabu. Namni tokko Kiristoos irraa lammaffaa dhalatee sirna amantaa waaqeffannaa keessatti geggeeffamu ni raawwadha yoo jedhe walumaa gala Kiristoosiin ganuu isaati. Sababni isaa bu'uura macaafa qulqulluutiin wantoonni wal-dhiitaan hedduun waan jiraniif isaan kana amma hin dubbadu. Firoota kun namni tokko jireenya isaa irratti gooftaa waaqeffatu lama matumaa qabaachuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo macca isaaf yeroo seera kenne. Waaqayyoolii kan biraa tokko illee ana bukeetti hin qabatin jedha. Seera ba'uu 20:3. Dhugumatti akka sagaleen Waaqayyoo jirutti adeemna yoo ta'e dhaadannoo irreechi irree kootii Yesuus gooftaa kooti jedhu waliin hin hojjetu. Lamaanuu fuula walitti isaan hin finne garaagara qabu. Kiristoos yeroo duuka buutota isaa barsiisu karaa tokkichi namni ittiin abbaa argu isa qofaa akka ta'e dubbate. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anan iyyoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Wangeela Yohaannis 14:6. Keessumaa wanti nuti har'a akka salphaa tokkotti goonu jireenya amantii keenya irratti dhiibbaa jabduu akka fidu quba akka qabaataniin barbaada. Tarii wanti nuti walii keenya gammachiisuuf goonu Waaqayyo waliin hammam walitti nu buusa jennee mataa keenya gaafachaa deemuun dirqama isa itti amaneeti. Tarii maal dhibdii kan goonu yoo ta'e garuu qooda jireenyichaa keessaa hir'achuu taati. Yeroo tokko sabni Waaqayyo irraa garagalee waaqeffannaa biraa keessatti dhidhime. Waaqayyo baay'ee waan gaddeef raajicha Isaayaasiin isaanitti ergee isin warra ana Waaqayyoon dhiiftanii tulluu koo isa qulqullaa'aa irraanfattanii gaarii Waaqayyoolii milkii fi maanii Waaqayyittii ateeteef maaddii qopheessanii dhibaachuufis daadhii wayinii qodaatti hin guutanii ittiin jedhe. Isaayaas 65:11 irratti. Sababa kanaafis adaba isaaniitiin dhufuu maluu itti himee hubadhaa teeteen sirna waaqeffannaa waaqeffattootaa keessaa tokko. Akka sabaatti yoo ilaallee sabni aadaa mataasaa qaba malee amantii tokko qabaachuu hin danda'u hin qabaatus.
Amantiin yeroo maraa dhuunfaatti dhugeeffatama. Kanaaf amantiin kan abbaatii jedhama. Amantii kamuu dirqamaan walitti fe'uu hin dandeenyu jechuudha. Oromoon akka sabaatti ilaalaa waggoota dheeraa gantuu isaa gidduu dhalattee ormaaf karaa taateen miidhama hedduu qaba. Har'as fakkeessitoota akka kanaan miidhamaa jira. Kanaaf fuula xiiqiitiin waliisaa bira dhaabbachuufis hin seessu. Kana jechuun ammoo kabaja waliisaa qabu agarsiisuuf jecha dhimma itti ba'a malee amantaa hundumaa quba kaa'uuf miti. Erga akkas ta'ee kiristaanonni bakka irreechaa tafaan guunnee hin argamin jechuu hin dandeenyu. Kan amantii kootii jedhee itti amanuu haa irreeffatu. Oromoon tokkummaaf jaalala isaa mul'isuuf guyyaa kana yoo waliin oolee rakkoo qaba jedhee hin ilaalu. Garuu waan ati dagachuu hin qabne Waaqayyo keessoo lafee fi ribuu kee keessa qoree waan laaluuf haleeltee maalitti akka jirtu qoruu qabda. Asitti wanti ani jechuu barbaadu guyyaan kun addumatti guyyaa galateeffannaa hordoftoota amantaa waaqeffataati waan ta'eef kiristaanonni bakka sana deemtanii faarfachuu irraa of qusadhaa. Kun adeemsa keessaa gara walitti bu'iinsaatti obboloota geessuu mala. Inni biraan guyyaan irreeffannaa guyyaa waaqeffannaa waldaa kiristaanaa irraa kan oolu yoo ta'e kiristaanonni waaqeffannaa mana amantaa isaanii dhiisanii bakka kana ooluun fafa. Matumaa ija kiristaanummaa irraa argamus ni busheessa. Kanaaf ulaa kanatti of eeggannoo guddaa feesisa. Waldaan kiristaanaas addumatti tajaajiltootaaf amantoota ishee hordoffii barbaachisaa taasisuu qabdi. Kun yoo hin taane waan hundumtuu gadhiisii ta'a. Akka dhuunfaatti wanti nuti gochuuf beekuu qabnutu jira. Nis Waaqayyo dirqamaan otoo hin taane jaalalaan nu jaallate. Nutis nama kamitti yeroo waa'ee Kiristoos dhugaa baanu jaalalaan gochuu qabna. Yoo dide ammoo dhimma isaatii. Kanaaf nama Kiristoosiin keessa isaatii hin qabneef ani dhaamsa armaan gadii kanaan hin goolaba. Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu Waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaa fi turaniif yookiis warra kan Amoorotaa isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta'e harreenyuuf akka hojjettan fo'adhaa. Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjennaa jedha Iyyaasuun. Egaan akkuma jalqabaa kaasnee waa'ee tajaajilaa nama Waaqayyoo raajii masarataayee wantoota sooshaal miidiyaa irratti adeeman ilaalchisee sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa, namni Waaqayyoo sirriin nama akkamii ta'e waan jedhu isinitti himna. Dura garuu hamiin sooshaal miidiyaa irratti deemu dhugumaa nama kana bakka bu'uu danda'a wanta jedhu isinumti ofii keessan akka of gaafattaniin isin gaafadha. Kanatti aansuudhaan waa'ee nama kanaa sooshaal miidiyaa irratti kan deemu keessaa tokko akkas jedha. Taajabbii waa'een nama gurbaa magaalaa kanaa yeroo ka'u maaliif wacabbartu? Masiin utuu xibaartuu miti ta'e akkuma isin yaaddan nama waaqa ta'e illee akkas waaqessuu hin qabdan turtan. Xibaartonni akka isaaf abboota isaa kan akka TB Jooshuwaa hojii gaarii hawaasa keessa hojjechuudhaan sammuu namaa qollofuun tooftaa goyyomsaa isaaniiti. Masiin rakkataanii gargaaraa hawaasi rakkoo keessa jiruuf deeggarsa yookaan gargaarsa ni hawwa. Namoota bebbeekamoof qarshii ni laata, manas ni ijaara. Kun hunduu fuula kaameeraa duratti jira. Kaameeraa duuba immoo dachaa dhibbaan amantoota harkaa guura. Tichi abshaaladha. Dinqiin yeroof nama duratti hojjetamtee lanni yookaan gastaawusii keessatti du'an sana caalaa kan ittiin nama goyyomsan gargaarsa kennuu kanaanidha. Kanaaf namoonni masiin sobduudhaa jechuu dhaga'uu hin barbaadani. Egaan hordoftoota keenyaa sagaleen Waaqayyoo waa'ee namni Waaqayyoo inni sirriin eenyudha jedhu akkas jedha. Maarqos boqonnaa 10:43 kaasee akkas jedha. Isin biratti akkas miti. Qooda kanaa namni isin keessaa nama guddaa ta'uu barbaadu kamiyyuu tajaajila keessan ta'uu qaba. Namni nama jalqabaa ta'uu barbaadu kamiyyuu garbicha nama hundaa ta'uu qaba. Ilmi namaa iyyuu tajaajiluu fi lubbuu isaa immoo namoota baay'eedhaaf furii godhee kennuuf dhufe malee tajaajilamuuf hin dhufne. Maatiyos 23:11 akkas jedha. Isin keessaa namni hunda keessan caalu tajaajila keessan haa ta'u. Namni ol of
qabu kam iyyuu gad qabamaatti namni gad of qabu kam iyyuu garuu ol hin qabamu. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3 akkas jedha. Phaawulos ittuma fufee gara Darbeeniif Liistiraatti dhaqee barataan Xiimotewos jedhamu kan haati isaa Yihuudiin amantu taate tokkos achi ture. Abbaan isaa garuu nama Giriik ture. Obboloonni Liistiraa fi Iqooniyaan keessa jiraatan waa'ee isa waan gaarii dubbatan. Phaawulos akka Xiimotewos isa faana deemu barbaade. Kanaaf sababii Yihuudoota naannoo sana jiraataniif jedhee dhagna isa qabe. Isaan hundinuu akka abbaan Xiimotewos nama Giriik ta'e beeku turaniiti.